Harka fuuni akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota chaanaalii Abbuu kanneen biyya alaa biyya keessanii qophii keenya daawwatan akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo egaan arramoo qophii bareedaa kan hundi keessan itti gammaddan jedhamee yaadamu qabadhee isiniif dhiyaadheera innis akkaataa ittiin feesbuukii nama barbaadanii haakii gootanii seentanidha. Egaa daawwattoota viidiyoo kana yegguu ilaaltanii barumsa qofaaf kan itti fayyadamtan asumarraan isiniif dhaama jechuun akka akkaawuntii nama akka ittiin cabsitanii yookaan haakii gootanii fi miti barumsaaf akka isiniif ta'u daawwattoota. Egaa chaanaalii kiyyaaf namoonni haaraa taatanii asumarraan Abbuu subscribe nuuf godhaa viidiyoo keenya daawwadhaan isiniin jedha daawwattoota. Egaa asumarraan gara qophichaatti gaafa ceenu daawwattoota jalqaba irratti kan arginu application Epic Editor Pro kan jettu kana jechuudha. Ishee kana ni bantu al tokko. Egaa daawwattoota edda ishee kana bantanii booddee select Epic from app ettuni sana booddee daawwattoota haala kanaan eddan isinii fidee booddee F-Lite kana search gootu jechuudha. F-Lite kun isa sanarraa adda kan ta'edha. Kanuma Facebook nama haakii gochuu qofaa fi hojjetamedha jechuudha daawwattoota. Karaa chaanaalii keenyaa isiniif kennuu ni dandeenya. Asumarraan F-Lite sana yegguu bantanii jalqabarra kan jiru fuula diitti filatu. Fuula diitti edda filatanii booddee tarree lammaffaa keessa warra jiran kunoo files ishee dhumarraati gidduu jirtu kana xuxxuu al tokko daawwattoota. Egaa edda ishee kana xuqxaniiti daawwattoota DEX ismaali kan jettu kana ni cuqaastu al tokko. Egaa daawwattoota viidiyoon kun sirriitti ilaalaa sirriitti itti fayyadama dhibba haakii godha amma hojjedheen sin agarsiisa. Viidiyoon kun viidiyoo baay'ee dhugaadha isin jedha daawwattoota. Anno fi kooti ittiin hojjedhee argeera ammas hojjedhee isin agarsiisa jechuudha. Egaa daawwattoota sanumarraan ismaali kan jedhu xunnaa edda ismaali xuqneeti steepin deemaa jiru na hordofaa daawwattoota. GHAY ishee dhumarra jirtu kana xunnaa sana booddee FBAH ishee kana xuqnaa daawwattoota achi jala laayiti xunnaa sana booddee kun haala kana eddannoo dhufee booddee sana booddee daawwattoota kunoo main activity ishee dhumarratti duwwaa tokko qabdu ishee kana jechuudha daawwattoota. Ishee kana ni cuqaasna al tokko. Egaa ishee kana yegguu cuqaasnu lakkoofsa 80 irratti kunoo lakkoofsa 80 irratti silkiin barraa'ee jira jechuudha. Silkii keessan gashitu jechuudha daawwattoota. Lakkoofsa 80 irratti edda silkii keessan gashitanii booddee application sana namaaf ergitu jechuudha. Sana booddee edda silkii keessan gashitanii ishee kanaanii save go irra jechuudha kun daawwattoota. Sana booddee asirraanii irra keessatti save filattu. Edda save filattanii booddee asirraa save gootu jechuudha daawwattoota. Erga save isinii godheeti application kun erga save isinii ta'e xumurameeti lakkoofsa keessanii wajjin sana booda install gootu. Edda install gootaniiti karaa giruupoota guguddaa yookaan karaa FBs ta'e karaa kamiyyuu mala ittiin nama shawaruu dandeessaniin ergitanii fi paaswoordi nama sanaa jalaa qabachuu ni dandeessu daawwattoota. Egaa viidiyoon kun akkasiin baay'eetti gammadan abdiin qaba. Dhibba ni hojjeta jechuudha daawwattoota. Anis ofii kootii itti fayyadamee argeera. Ammas kanan isin agarsiisu jechuudha daawwattoota. Hayyee kunoo amma nuuf xumuree jira jechuudha daawwattoota. Egaa akka install goonuuf nu ajajaa jira. Sana booda namoonni yeroo jalqabaaf install godhatanii jalqaba remove gochuu hin dagatinaa. Remove gootan malee install siniif hin ta'u daawwattoota kana hin dogoggorina. Edda remove gootanii booddee install godhatu. Anno fi kooti install godhadhee sababan jiruu fi nan fayyadu jechuudha lammata install gochuun ni daawwattoota. Egaa edda kana gootanii booddee hamma dhaqee godhee isiniif agarsiisa. Egaa daawwattoota asumarraanii F-Lite kana ni bantu. F-Lite sana fakkeenyaaf namni isin kennitaniif suni dabarfateera jira haa jennu. Fakkeenyaaf F-Lite kana gaafa banu F-Lite kana baneedha. F-Lite kun Facebookii ni hojjeta jechuudha daawwattoota. Edda F-Lite kana booddee namichi suni fakkeenyaaf password isa gashaa jennu. Duwwaa 9 jennee zin jennee magoona daawwattoota. Password isa gashiraa jennu. Amma immoo password isa gashira jalqaba email isa gashe ture amma password isa gashira jennu. Sana booddee login yenna namni sun login godhata jechuudha daawwattoota.
Gaafa namni suni login godhu dirqama passwordin kuni eessatti qabata kan jedhuudhaa fi daawwattoota koo asuma gaanii karaa gabaabaa kunoo karaa messages ni dhufa jechuudha. Karaa ergaa gabaabaa kun fakkeenyaaf amma kunoo karaa ergaa gabaabaa koodiin amma kunoo passwordin amma gashee 58 dhee kunoo kana nama barreesse naaf dhufee jira jechuudha daawwattoota koo. Mala baay'ee ajaa'iba kan isin itti gammadanidha. Kan dhibba haakii godhudha jechuudha daawwattoota koo. Kunoo amma godhee jira jechuudha. Passwordii sana qabee jira jechuudha daawwattoota koo. Egaan daawwattoota koo viidiyoo kana akka itti gammadan abdiin qaba. Hundumti keessaniyyuu itti fayyadamaa garuu dabaaf hin hojjetinaa daawwattoota koo. Namoonni ittiin hojjetachuu barbaadanii karaa chaanaalii kiyyaa na gaafadhaa isiniif laannaa. Egaa daawwattoota koo qophii keenya har'aa kan qabannee xumurree jirra. Qophii biraa hanga walitti deemnutti nagaan naaf turaa jecha. Viidiyoo kana gaafa ilaaltan laayikii, sheer gochuu hin dagatinaa.